Kawana wadai kamae mirkane wa mekatae. Ergaan keenya waa lama duwwaadha. Dargaggoon caatiin baay'isinaa. Abbaa feete jaaladhu ani si jedheen seenu kaarchallee. Jeesummoo amuudha chaanoo ajjeestanii dhaqaatii afuufama. Ayu ummata keenya dhukkina warraa kaasuu beektan miti hadhiiroo yoo akkam kiisiin si qulqulloofte dantaa saba keetiin gurguratiin jaamboo jootee ta'e aganni booree qulqullaa'u callisi kanaachi sabni bal'aa kuni udaan jedhee si gata Abba jennee kana afaanuma keenya katabne dubbifna. Jirra jirtu mutqashtii akkam nageenya keessan badhaadha wal deebinee jirarras viidiyoota hedduutti bohaartan ittiin bashannantan shaa jettanii deebinee dhufnee maarreessin chaanalii kanaaf haaraadha naagartanii beektanii maaliif dure subscribe godha maatiiwwan qashtii kanatti daamaa isiniin jedha laayik gochuun illee dirqama akkan oromoota mara bukkee goona qarqaara gara viidiyoo keenyaarra. Buddeen tokko folakka salaggodhee al takka hin furdatuun waa takka. Buddeen tokko folakka salaggodhee al takka hin furdatuun waa takka. Baaburri isaan dhaabbatu guyyaas ta'ee halkanii biqilas midhaan baalas walirra yoo naqanii numa daakaa hundumaa ashaarollee haa ta'u gombisaan itti naquume addaan nuufa ba'u. Buddeen tokko folakka salaggodhee al takka hin furdatuun waa takka. Ganamaa fi galgalaas mureema nyaata fooni akka leencaati gurbaan gadi lixuuf shirooni huccuu liqimsee laata na yaachisee buzeeni haa liqimsiifnu malee binnee qoricha looni kanan baasee buzeedha. Osoo taphannu kun asumaatii yookaan maajikii miti hundi keessan nama akkasii tokko beeku yookaan hirriyaa akkasii tokko qabu ati ciree laaqana irbaata shiroo keessan laggoota innoo illee qurxii xibsii nyaata ati gaagura fakkaattee deemta inni wayyaa miicamee cuunfamee deemu tokko fakkaattee deema hiriyaa kee tokko yaadaa hirtamee deema bojii keessi balaatu. Beena beenan qamaanakaa mirgaanee mana jaarrakaa dur maqaa nurra tuulanii yoo fedhaan amirkaananii ta'uu malantaa maqaan na ba'ee beena balachee bitadhee tan mirkaanaaf ga'ee beena akka waan wadaay qama'ee mirkaanee waa meeqa ta'ee barchaatoo mirkaana baruu kaaka balachee naaf ta'een jiru. Mirkaana. Namni tokko biyya qabaannaan mootummaa qabaa jechuudha. Mootummaa qabaannaan heeraaf seeratu jira jechuudha. Qamoon akka seera biyya keenyaatti akkamiin ilaalama yoo jenne hoo? Ergaan keenya waa lama duwwaadha. Dargaggoon caatiin baay'isinaa. Garummaan san qameenaan jedhame. Osoo jedhanii hoo hin qameenaa jechuun yeroo kana keessa keessuma uummata Harargeetiin hiriira ba'a jechuudha. Hello. Eessa jirta? Sirna awwaalchaa irra jira. Eenyutu du'e? Jaalalan siif qabu. Gaddeera dhiiroo hedduu si gaddeera garuu maaloo beektaa kan kee awwaaltee deemte kan see yawwana boolla qotee ba'aa jira yeroo kana. Ilaamee jechuudhaan warri ajjeesuun mo'amuudha chaanoo ajjeestanii dhaqaatii afuufama. Isinii galeeraani ajjeesuun mo'amuudha tanii nu afuufuu barbaaddanii dhaqaatii afuufama. Dhaqaatii afuufama. Irras ni deebi'u dhaqaatii afuufama. Eenyudha? Kan ajjeesuun mo'amuudha jedhe koomantii jedha kan biyya keessan jiraadha deebisuu hin danda'u. Gurbaarra maal taateet barumsa barfatte? Jaarsa wayit birri dhibba gate. Atoo barbaachisiisaa turteere? Laakki birricharra dhaabbadheen. Ayi ijoollee bara kanaa nullee guddannee ijoollee bara kanaa jechuu jalqabne dhiiroo. Yaaniiti faraanjicha biskiliitumaan buute taltallee. Yaaniiti faraanjicha biskiliitumaan buute taltallee. Abbaa feete jaaladhu ani si jedheen seenu kaarchallee. Abbaa feete jaaladhu ani si jedheen seenu kaarchallee. Shornii toosaati shorniidha taaju shurrubbe. Bro ana Ila at baay'ee natti tolta dhugaa gisee akkasatti sanoo dhugaa ija akkasii dhusa akka malee natti tolta. Ila maangoota seetoo qab birri kudhaan maangoota maangoota koot ila fayyaadha
Fayyadama. Fayyada. Bulcha. Kuranin so. Tana bajaajin deem. Bajaajin deemta. Fayyada. Ishi bulcha. Jaran nama dhiqatee deemu namani bara kana keessa kan birrii qabu moofaa kan suphee deemudha. Baay'een keessan akkuma beektan karaarraa gaafa buna dhugnu baay'een isaa buna qulqulluu miti. Dhugaa buna qulqulluu miti atalaan dhugsiisu. Garbuudaa kan bunatti dabalee dhugsiisu. Kanaaf furmaanni isaa maal jechuudha? Jabanaa bitadhaa bilis jabanaa bitadhaati buna mataa keessanii ofii keessan yoo barbaadan qalleessanii yoo barbaadan furdisanii danfifattanii dhugdu jechuudha. Bunni kana. Milko maanni waliin beeknu yaa nafsi. Birrii hin qabu ni wajjeese. Birrii hin qabu jechuun ni wajjeese. Bunni shiniin tokko 520 shangalee jira. Kana humni koo hin danda'uun jettu anamma humna kooti maalin si gorsa beektaa? Suusii bunarraa gara suusii caatiitti jijjiirradhu. Maaliif jennaan dargaggoon caatii hin qamaynaan jedhamne ka? Ergaan keenya waa lama duwwaadha. Dargaggoon caatiin baay'isinaa jedhame malee. Mataa hoqqataniiru sadaffaa baname. Nu warra uummata fakkeetaa mitiiti kaabinoota gurguddaa iyyuu nuffisiiseera. Obbo Fiqee meerra nu deebi'a. Kaabinoota iyyuu nuffaniiru waadaa isaanii kana. Isaanumti iyyuu wal nuffanii jiru hin dadhabne. Yeroo TPLF isaanumatu waadaa gala ammas isaanumatu waadaa gara yeroo bilchiginnaa yeroo ODP turan isaanumatu waadaadhuma nuu gala. Akkasittuu nu fitee nuurooni nurraa kaasaa maaloo kaadirooni bibirrannaa halkanii fi guyyaa eesaliinnu garamiinnu wayya Garamin nuwaya. Osoo waa'ee diroonii kanaa dubbannu garuu viidiyoo tokko ilaallee deebinume. Rekoodar gina godha. Dhugaa? Maal nama gooti? Nama jeesti? Nama jeesti. Dhugaa? Dhugaa. Sirii tokko dhugaa ishee? Kun nama kolfisiisu dhugaa rabbi. Daa'immiillee ammam sammuu isaanii keessatti waraabamaa jira wanti kun. Maali yotti yaaddan? Egaan dhaggeeffattoota keenya aanaa goosuu qolqaandiitti haleellaa raawwatame namoonni hedduun miidhamuu isaanii oduudhaan gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo sanatti bilbilee jiraataa naannoo sanarraa adda baafachuuf yaalleerraa gara sanaatti isin dabarsa. Hello Obbo Biraanuu. Hello. Haleellaan tibba darbe raawwatame akkam ture mee? Ani naannoo sanan ture haleellaa hammaataa ture ija kootiin nan argean. Maal hojjettu si naannaa sanaati? Hiriyoota koo wajjin dhaabbanne haasa'aa turre yeroo sana. Obbo Biraanuu hiriyoota keessanii wajjin maal haasa'aa turtanii? Waa'ee jireenyaa haasa'aa turre. Maali jireenyi Obbo Biraanuu? Jireenyuma kan itti jirru yoo jireenya ta'eef. Haleellaan kun yeroo raawwatame asii gadi moo dalga moo akkamitti raawwatame Obbo Biraanuu? Asii gada ta'uu dalga ta'uu aanan beeku qabu garuu haleellaa sana ija kootiin nan arge. Namichi rukutamee kufe suni fuulduratti moo dudduubatti kan kufe Obbo Biraanuu? Fuulduratti kufe. Maaliif fuulduratti kufe jettanii yaaddu isin haala nageenyaa naannoo keessanii wajjin Obbo Biraanuu? Namichi oduu eenyuun gaafa na reessa hin beeku ano. Tole Obbo Biraanuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada nuu laattaniif baay'een isin galateeffadha. Gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa goosuu qolqaandiittiin bilbilaa waliin hordofna. Hello Obbo Sanbataa. Abeet. Ani raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan isinii bilbilaa dhimma haleellaa yeroo darbe raa'u. Hin cufani. Ayi gamat qashtii viidiyoo tanarra simbo'aatu shaashaa jettu jedhee yaadee qabadhe. Kana fakkaatu turanii aga viidiyoo kan biraa walitti deebinutti gaa nageenyi keessan akka carrachaa bishaan isiniif baay'atu jecha nagaatti.